Inni biraan forex trading kana immoo maaliif trade goona? Sababaan guddaan nuti forex trade goonuuf maali ka jedhudha jechuudha. Inni duraan it is open 24 hour daily. Guyyaatti sa'a 24 fi torbaanota keessaa guyyaa 5f banaadha jechuudha. Fakkeenyaaf tarii guyyaa sababa hojii adda addaatiin biizii taanee barataa ta'uu danda'anii hojjetaa mootummaa ta'uu dandeessu. Bifa saniitiin biizii yoo taatan taateef halkan keessaa yeroo wayii fudhattanii yeroo sana gaafa volatility illeen bareedaa ta'uu baatu carraan isin sa'a 24 san keessaati sa'aatiitti isinii firii ta'u laaltanii sa'a sanarratti trade godhuudhaaf qabdan waan carraa bal'aa ta'eef san godhuuf immoo forex trading seenuun nu barbaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan you can start with a small capital. Capital mati xiqqoodhaan fakkeenyaaf even doolaara 10 fayyadamtanii business program illee hanga doolaara 10 itti waan ayyamuuf doolaara 10 qofa deposit godhuudhaan xiinxala chaartii erga gaggeessitanii booda baay'ee yookaan seelii batanii tuutanii profit argachuu qabdan harkachuu akka dandeessanidha. Inni biraa it has high liquidity and volume. Liquidity fi volume kan jennu hodhugaa maalidha? Namoonni magaalaa san keessa seenanii bitta gaggeessanii hedduudha. Achi keessatti immoo volumiin transakshinii gaggeeffamus hedduudha jechuudha. Maaliif magaalaa forex marketii keessatti xiqqaatu gara tiriliyoona 7 oltu transakshinii guyyaa guyyaatiin gaggeeffamaa oola waan ta'eef marketii guddaa akkanaa kana keessatti qooda fudhachuu fi namoota hedduun irratti hirmaatan kana keessatti qooda fudhachuun opportunity hedduu kan fiduu taasisa waan ta'eef jechuudha. Inni biraan you can trade from anywhere online. Hanga internet qabaannee smartphone yookaan immoo computer qabaannee jirrutti bakka feene irra dhaabbannee fi za'a feenetti trade kan akka feenetti fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa there is opportunity to make a profit. Akkuma reefu isin jechuuf yaale xiinxala chaartii takka erga gaggeessinee booda pricing kun bakka nan barbaadu naa dhufeera bakka kanatti trading seenee erga murteeffannee seennee booda yoo pricing bifa karaa nuti eeyne saniin akka nuti eeyne sanitti anticipate bifa goone sanii yoo gara fuuldura akka deemu ta'eef nuti baay'ee jennee pricing ol deema taanaan profitiin harkannaa nuti seel jennee pricing akkuma nuti barbaanne sanitti irraan gadee karaa keenya yoo deemu taateef immoo profitiin harkannaa jechuudha. Faallaa kana immoo yoo faallaa keenya akka deemu ta'eef profiticha fakkeenyaaf flus godhaa deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti pricing naannoo kana dhufee fakkeenyaaf naannoo kana maaltu jira jennu asitti fair value gap tokko ture fair value gap kana dhufee nu seenee as booda ol deema anjee tilmaama qabaadhee bakka kanarratti yoon baay'ee jee pricing akkana barbaade kanatti asin irra olee yoo deemaa deemu ta'eef pricing kanarra dhaabbadhee wanta argachaa deemaa jechuudha. Maaliif profit argachaa deemaa jechuudha. Yoommoo fakkeenyaaf hangaafa pricing dhufee bakka kana ga'u pricing kun gada deema anjee pricing dhufee faallaa kiyyaan ol ka deemu ta'e luusii keessan seenaa jechuudha. Kanaatiif opportunity argachuu ni dandeenya jechuudha. Opportunity ni gaafa maalirratti hundaa jennaan xiinxala nuti chaartii san xiinxallee fi muuxannoo nuti qabnu irratti hundaa'eeti jechuudha. Many people use it for extra income akka madda galii dabalataatidha. Akka isaan namoonni hedduun wanta jedhanii jiru. Maaliif part time trader fi full time trader jedhamanii waan jiraniif inni full time trader guyyaa guutuu hojumatti jajee warra screen irra taa'anii wanta jedhaniitu isaan akkasiitiin maal jennaanii full time trader jennaa. Warra kaan immoo maal jechuu dandeenya part time trader jechuu dandeenya jechuudha. Part time trader jechuun maali? Namoota guyyaa barnoota irra jiraatanii gartokkee isaanii sa'aatii gartokkee barnootaan dabarsanii yookaan immoo hojiidhaan dabarsanii sa'aatii gartokkee haftisan immoo trading keessa warreen seenaniin part time trader jenna. Warri full time immoo warruma hojii kiyya guyyaa guutuu chaartii xiinxalaa ooluun isaan akkasiitiin full time trader jenna jechuudha. Kanaafuu akka extra income illee forex trading kana fayyadamnee wanta godhuu dandeenya jechuudha.